qabsoo farra gita bittaa fi sirna nafxanyaa irratti uummata Oromoodhaan gaggeeffamaa ture irratti kallattii arfaniinuu Oromoon sirna kana hin fudhadhu jedhee falma gaggeessaa turuun isaanii yaadatama. Gurmaa'insa waalta'aa utuu hin qabaatiin Oromoon bakka bakkatti qabsoo guddaa gaggeessaa tureera. Weerartootaa fi anatu si caalaa nafxanyootaa taa'aa fi dhaabbii dhoowwataa tureera. Kaayyoo fi akeeka gaggeessitoota sirnichaa duraa fashaleessaa tureera. Qabsaa'ota Oromoo waggaa 100 dura sirna gita bittaa fi gonfoo irratti irree isaanii gaggeessan keessaa uummanni Baalee warra qabsoo Oromoo hangafummaan gaggeessan keessaa toora jalqabaa irratti warra argamu keessaa isa tokkodha. Hawa walingene hanura Oromia dawana pimpini Harange di wallo wallaka kwambara Jimma abba dubari nu abba bora Bule hora lalle ngarakuti demna Ya ballo moyale bihanga bakemna dawana borana Qabsoo farra nafxanyaa godina Baaleetti gaggeeffamaa ture keessatti hirmaannaa guddaa gootummaa guddaan kanneen gaggeessaa turan keessaa Jeneraal Waaqoo Guutuu, Koloneel Huseen Bune, Koloneel Aliyyi Cirri, Mohammad Gadaa Qaalloo fi kanneen kana fakkaatan qabsaa'ota gurguddoo seenaan Oromoo isaan yaadatu ta'uun ni beekama. Gabrummaa hiddaan buqqifna. Yoo didemmoo ilmaan ittiin guddifna akkuma Jeneraal Waaqoo Guutuu jedhan ilmaan qabsootti guddifatanii darbaniiru. Ilmaan isaanii qabsootti guddifatan keessaa Ahmad Aagaa Yuuboo isaan tokkodha. Ahmad Aagaa goota ija barbadaa kan onneen abiddaa qoleen ittiin sirna nafxanyaa baadhu hin qabu jedhee kan diina wixxisiisaa ture ta'uusaatu seenaan isaa ragaa ba'a. Qabsaa Ahmad Aagaa maqaa qabsootiin murataa Baalee godina Baalee Bahaa aanaa Daawwee Sarar bakka gaara Waaree jedhamutti bara 1922tti dhalatan. Dhalatanii gaafa waggaa 16ffaati qabsoo hidhannoo Jeneraal Waaqoo Guutuu fa'aan hoogganamutti kan isaan makaman. Seenaan Muallim Ahmad Aagaa Yuuboo seenaa sadii walitti hidhataadha. Tokkoffaa sochii uummanni Baalee qabsoo diddaa gabrummaatiif baroota 60moota keessa godhan keessatti dargaggeessa yeroo sanii urjii qabsoo yeroo sanii ture. Inni lammadaa hoo ammoo seenaa addi bilisummaa Oromoo gara qabsoo hidhannootti seenee keessattuu qabsoon yeroo sanitti gara bahaa gara kibba bahaa jedhamtee sochii godhamaa ture kana keessatti qabsoo adda bilisummaa Oromootti dabalamee murataa Baalee jedhamee Magaraa Baalee faa wajjin qabsoo hadhooftu gaggeessaa ture. Inni sadaffaa hoo ammoo qabsoo uummata naannoo kanaa keessattuu uummata gammoojjii Baalee keessatti argamuun walitti hidhaadhaa jechuudha. Kana keessatti muallimni Rabbi rahmata isaa haa godhu qabsaa'ota jiran keessaa qabsaa'ota tokkummaaf qabsaa'an qabsaa'ota bilisummaaf qabsaa'an qabsaa'ota dhugaaf qabsaa'an jennee seenaa isaanii galmeessuu ni danda'ama. Muallim Ahmad nuti arda maatii isaa keessatti jaarsi ganama jedhee mootummaa khayrii Rabbi nu haa dhaabonna mootummaa khayrii maasii dhaaba Rabbi mootummaa nu haa godhu nama jedhee dhaadhisaa ture. Arra mootummaa ilmaan isaa tan argee dabruun isaa fi hawwuun isaa quuqama isaa haga tokko buqqifate. Yeroo tokkoon fayyaan dhawaatetti Oromoon fayyaan namni dhukkubsate yeroo tokkotti fayyee lafaa kee hin fiigu fayyaa isaarraa haga tokko waa argenne quuqama isaa haga tokko ifirraa buqqisee dabre Rabbitti haa tolu. Muallim Ahmad arra manatti galii du'an jennu. Jaallan kun beekanii bakka amma Hatiib Allah khatireef maal jettu sun dalloo barraaq lafeedhaan keessa Hatiib Allah kuni ana barraaq jedhamtu keessa lagni hiyya Hatiib Allah jedhanii laga san irratti lolli guddaan nurratti lola san irraa baanee dheebuun nu macheessitee namni hedduun dheebuun nurraa du'e bakka inni ciisutti ijoolleen hedduun bira dheebuun dhumte yeroo san waan jedhe jechisaa inni yaadannu jecha Muallim Ahmad jennee
ijoollee inni waliin ciisu mucaa tokko Galataa fa'aa innaan inni waliin deemee taa'an namuu bakka taa'etti mucaan ijoolleen gariin deemuun duute inni hafee mucaa wahii haameeti Galataa deeme. Jalaa waate mucaan wanni nu fixaa jiraatuun dheebuu miidheen dheebuu jedhe wanni yaa'atuun bishaan jedheen shaakkisa bishaanii dhagaa bishaan jedheen namni itti nu ala jiraa jedheen hin jiru jedhe yaanee dhaquu jirraa innaan hin jiru jedhe bes wanni rizqii ta'e rabbii biraa nu hafee hin jiru jedhe jedheeti Ma'aalli Ahmad du'aaf guyyaa saniif kenne guyyaa sanirraa hafee eegasii bara miriyaatee mucaa kana fa'aa eegasii dhalee qabsoo san itti fufsiise sanirraa deebi'ee qabsoo san irraan hifanne irraan dadhabne rizqii isaa rabbii bira tafee fi ilma biraatu nu hambisee ilmaan biraa maatii biraa achii booda horee ardha mootummaan hawwaa ture sanillee ija argee mootummaa Oromoo kan jedhanii baandiraan Oromoo kan dhaabatu argee halluu fedheenuu haa dhaabatu halluun barbaadumaan dhaabatin jennu halluma fedheetuun haa fannifamuu baandiraa Oromoo kan jedhu argee nagayaan mootummaan kaleessa biyya kana keessa maaluma beeku Haile Sillaasee irraa ka'e mootummaa isaa lolu har'a mootummaa isa owwaalu ka owwaala sana dhaabatee isaa booyu argatee dabruun Ma'aalli Ahmadiin qubatee qubsumaan isaatti haa tolu jedhan. Ma'aalli Muhammad Aagaa yookaan Murataa Baalee qabsoon isaan godhanii qabsoo akkuma yaalli egeree fokaasan kana. Yoomirraa kaasee qabsoo waggaa 50 yookaan 40 lakkaawatu durumarraa kaasee dhaamsi inni dubbachaa jiru Oromoon tokkoomtu malee ifiifis hin bilisoomtu. Oromoon tokkoomtu malee Itoophiyaas hin jaaramtu. Oromoon tokkoomtu malee Afrikaan nagaa argattu. Ja'a ture jecha isaati. Kanaafuu qabsoo akkasii qabsoo godhaa ture. Waan ani hin daganne keessa lola hati bal'aa jennee ka dubbachaa turre kuni lola gootichi jaalguutamaa hawaas itti wareegame yookaan itti kufe lola guyyaa saniiti. Bara 1994 akka Awurooppaatti. Gaafa lola sanii waliin keessaa qooda fudhanne lola san keessatti ilmi isaa kan beeku tokko lubbuun dabre qajeelaa sabaa jennaani. Takka in dhawamte jaaldaartuu jennaani tateessu tana. Kana keessatti yeroo takkas hin jijjiiramne jaalli kun. Osoo deemnuun lola san keessaa baanee jilba kanaa mataan kiyya madaaye yoon hin madaaye nama ittiin amanan dhabanii ma'allimni nama afurii waliin bakka addaatti na gorsanii na bira turan. Yeroo kana waan inni jedhu tokko yaadachuu barbaade. Maal inni nama tokko ka lafa beeka jennee deemmanneen yoo deemmanneen namni kun walirra barii kunis garaan jabaa kunis garaan laafaa nama akkasiitu jira. Yeroo halkan walakkaa geenye namni kun kallattii afuriin caqasee jedhe. Gamallee ilaalee kallattii afur laale. Yoo waan jeen mallimni Abdullahi jeen maqaa Abdullahi. Kallattii afur laalte maal dhageesse jeen. Kallattii afanuu diina dhufe harkaanu qabaa jeen. Namichi nama garaa laafu. Kallattii afuriin harkaasi qabaa. Kallattii afuriin harkaasi qabaate carraa lama callaa qabda. Qottee lafa seenu barreessee samii seenu carraa lamaan kana qabdaa jeen. Ammallee suba jee mee waan gootu diina ati kallattii afuriin caqafte kana ifiin deemee laala na eegi jee qawwee isaa hidhatee handhaa'u beenciisaa biraa ka'ee deeme. Laalee homaa dhabee deebi'e. Abdullahi jeen. Odoo reefuu diinni ati kallattii afuriin garte sun dhugaate isumaan duuta jeen. Ammallee doofaa fi dabeesaa keetiin haroomsi dhaltaa si jeesuu jeen. Ammoo si ajjeesu ani. Nu biraa bahi deemi ka'a keetii orootti rabbi sittiin kennanii jaa deemi jeen. Sadarkaasan doofaa fi gowwaa dabeessa jibba Ma'aalli Mahmud. Sadarkaasan jibba. Guyyaa inni akkasitti gara jabummaan akkasitti diina itti sun guyyaa ilmi isaa wareegame guyyaa ilmi isaa dhawame xiqqollee qabsoo irraa duuban deebine qabsoo bifa saniitti gara jabinnaan jagnummaan Ma'aalli Mahmud geggeessaa ture. Yeroo hamaa keessatti qabsaa'ota jajjabeessuu malee qabsaa'ota hamileetti horuu malee
uummata keessatti qabsaa'uuf ammootiinuu hunda isaa walqixxummaan ija tokkoon laaluudhaan qabsoo kana keessatti gaggeessaa ture. Kana keessatti baroota maayyii kana yeroo dhiibamnee addi bilisummaa Oromoo biyya kana keessaa baanullee warreen urjii qabsoo kanaa seenaa qabsoo kanaa biyya alatti yoo bahanis deebisanii ijaaran jedhamee biyya Soomalees waliin dhayne keessa isa nama tokko jechuudha. Kanaaf seenaan Muallim Ahmad akka ittiin isa yaadannus warri waliin turre akka ittiin isa beeynus goota qabsoo Oromoo ka gosaa osoo hin tahin ka baalee qofa osoo hin tahin goota qabsoo Oromoo hangafoota qabsoo Oromoo nuhu qabsoo isaan godhanitti dabalamne qawwee isaan biyya Soomalee dhaqanii fuudhanii qabsoo godhaa turre seenaan isaa yoo kitaaban tahi malee qabsoo dubbatamee hin dhokanne. Kanaaf ani Muallim Ahmad aagaa yuuboo akkanatti hubadha akkanatti beeka jechuudha. Baalee burqaan lafa seenaa teessoowwan hayyoota keenya. Baalee burqaan lafa seenaa maddoota gootota keenya. Dhiigaaf lafeen har'a geenye loonni haaromse seenaa roorroof dhibbuu keessa baanee ifaaf bal'inatti jiheenaa. Uummanni Baalee qabsoo diddaa gabrummaa irratti taasisaa ture sirni gonfoo Haayile Sillaasee akka waan siyaasaa hin ta'inii fi gaaffii qotee bulaan xaa'oo gaafate fakkeessee fincila qonnaan bulaa Baalee jedhee akka maqaa xureessaa ture ni beekama. Dhugaan lafa jirtu garuu kana miti. Tolee qabsoo diddaa gabrummaa kan uummanni Baalee godhe keessatti qabsoo qotee bulaa Baaleetii miti qabsoo uummanni diddaa gabrummaatiif godhe uummanni Baalee qotee bulaan tiffataan hojjataan mootummaa warri ammootinuu yeroo san keessatti hiree gabaabaa argatee biyya kana bulchaa ture akka Jeneraal Hussein Bunee Daraaraa akka Jeneraal Waaqoo Guutuu hundi isaanii warra uummataaf hojjataa ture. Qabsoo qotee bulaa Baalee warri jedhu suni hubannoo dhabuurraa ta'uu danda'a. Qabsoon sun ammoo diddaa gabrummaati fincila uummata Baaleeti malee qabsoo qotee bulaa qofaa kennamtuu miti. Sochiin uummanni Baalee qabsoo Oromoo keessatti taasisaa ture waan salphaan turre. Gurmaa'insa qabsoo Oromoo kan Jeneraal Waaqoo Guutuu fi boodarraa hundeeffama jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoofillee gumaacha guddaa warra qabanidha warri Baalee. Isa kanaafis bu'aa bahii hedduu fi hamma lubbuu nama hedduu dhabuutti akka irra qaqqabellee ni dubbatama. Haayile Sillaasee qabsoo hidhannoo tareefu jedhamtu san qabsoo sooraa yookaan qabsoo dhombirkaa yookaan qabsoo riphee lolaa Baalee ka waggaa 8 jedhama jechuudha. Hiikkaan isaa finciltoota Baalee ka godina Baalee baharratti Mahammad Gadaa Qaalluutiin durfamee Waaqoo Guutuutiin lammeessee akkasumas Haji Isaaq Daadhii Joohar Elemoo nama jedhamu jira. Hussein Bunee Mahamud Bunee namoonni kun hoogganoota qabsooti. Abdul Sabuur Aliyyi Abdullaa Jiloo namoonni kun hundi isaa namoota wanna jeejamu. Kana dursee Hussein Suraa namni jedhamuu fi Haji Isaaq Daadhii Joohar Elemoo warra dursee biyya Somaalitti asiin gadi karaa baasee fi qabsoo kana saaqe keessaa tokko. Waaqoo Guutuu Mahammad Gadaa Qaalluutu dursaa. Hussein Buneetiif Mahmud Fa'allee Joohar Elemootu dursaa. Akkasumas naannoo kanalleen namni dursuu Haji Isaaq Daadhii jedhama karaa Somaalee namni saaqe isaani. Qabsoo hidhannootiif sabni Oromoo guutumatu karaa Somaalee kanatti qabsoo hidhannoo qawwee waan argatuuf garasitti fuula gala jechuudha. Fakkeenyaaf fudhanne akka godina Baalee bahaa fi lixaa kana osoo hin jenne
kutaa shawaatirraa kaasee namoonni maqaa bebbeektan hedduun isaanii akka Ayyuub Abubakar ka bishaan irratti bahar irratti achitti ajjeeffame ka akka Abdullahi Arus ka akka Ibaluu ka jedhamu kana warri akka gartee taphattoota hedduun biyya Sumaalee san ka turan qabsoo hidhannootiif qawwee waan argataniif garasitti deemaa ture. Sabni Oromoo fincila keessa dursee wayita duraa bahutti gara biyya Sumaaleetitti deemee yeroo Sumaaleen haarayaa keessatti qabsoo hidhannootiif qawwee gaafatuuf naannoo Nuug jedhamu irratti wal ga'ee yoo xiqqaate bakka tokkotti midhaan Itaaliyaan irraa baqatte ka summiin faalame ka humni Sumaaleetiif hoogganni Sumaalee illee hubatin midhaan sun kennamu nama 20 oltu naannoo Nuug irratti lubbuun bahee jira qabsaa'ota saba kana. Qabsoo gandaa qabsoo amantii Islaamaa fi Kiristaanaatiif waaqeffataa bulaa jee osoo hin qoodamin qabsaawaan saba Oromoo nama 20 ol achitti lubbuu dhabuu isaatu yaadatamaa jira. Ahmed Aagaa qabsaa'ota akka isaa faana ta'e wareegama guddaa nama qabsoo Oromoof kaffaledha. Matuma isaattuu yoo deebine Muallim Ahmad ilmi isaallee qabsoo kanarratti wareegame. Ilmeen isaa isa waliin baatee waan nama birarraa adda godhu huno daraartuun mana kana keessa jirti. Wareega guddaa gaafa amma lola haxaballaa jedhamee beekamu isa waliin wareega baasaa turte. Warreen ammoo wareegaman Baalee kana keessa dalloo fi asii gidduutti argama. Lola hamaa jechuuf isa maqaa isaa kaafna. Warreen wareegaman tokkoo miti lamaa miti. Lakkaawamanii keessaa bahuun danda'amanii ka lubbuun jirus ka lubbuun dabres jira. Kanaaf egaa wareega kana mudate kana keessa qabsoo dheeraa kana keessa qabsoo urmii nama lamaa godhame kana keessatti Muallim takka warreen wareegaman warreen lubbuun jiran adda bahee hin beeku. Urmii isaa kanumarratti dabarsee jechuu dandeenya. Gootota kooliisin faarsaa kan Oromoof taatan aarsaa. Gootota kooliisin faarsaa saba bal'aa taatan aarsaa. Qabsaa Ahmed Aagaa Yuuboo Oromoon akka tokkummaa isaa cimsatu akka waliigaltee qabaatuu fi akka amantii fi lagaan wal hin qoonne akkasumallee tokkummaadhaan akka biyya isaa dhuunfatu hedduu nama qabsaa'aa turedha. Akeekni kaayoo qabsootu Muallim Ahmad qofa osoo hin tahin Oromoon wanni qabsoofteef ni gabroomte koloniidha. Humnaan bulfamaa turte qawween qabatamtee bulfamaa turte san jalaa kaatee abbaa biyyummaa isii akka mirkaneeffattu Oromoon akka abbaa biyyaa taatu biyya irratti akka murteessitu biyya irratti akka namni itti murteessineef qabsoon godhamaa ture akeeka qabsooti kun innis ammoo warra san godhe keessa nama tokko jechuudha. Haa ta'u malee ammallee qabsoon akka barbaadametti sa'a barbaadametti akka barbaadametti osoo qabsoon kan itti nuuf fufu taate arra asin geenyu turre kana dura. Haa ta'u immoo bakka tokkotti rakkoon haa ima jira. Rakkoon namni fide nima jira. Karuu Oromoo sa'a amma kana jiru keessatti bara dukkanaa ka Muallim Ahmad qabsoo godhe san ka barreeffamni tokko lafa hin jirre, ka miidiyaan tokko hin jirre, ka maqaan Oromoo jedhanuu hin beekamne, ka lafti Oromiyaa jedhan hin beekamne keessatti qabsoo waan jalqabee fi guddinni qabsoo kama arra mootummaan irraa bahee qabsaa'onni waliin amma teenyu kun tokko osoo nafin walitti dhufnee teenyee isaaf arra boonyu isaaf arra rabbi kadhannu kuni firii inni godhe keessaa isa tokko jechuudha. Haa ta'u ammoo kana yoo jennu waa hedduutu nu hafa qabsoo keessatti. Qabsoon bilisummaaf godhamu abbaa biyyummaatiif godhamu jijjiirama hawwii ummataa fedhii ummata keenya fedhii ummanni keenya qabsoo kanaaf Oromoon ka barbaaddu ka innis qabsaawaaf ture ka innis ja'aa ture jechoota Muallimaa keessaa Oromoo tokko taateen argee du'uu fedhaa Oromoo bilisoomti argeetiin du'uu fedhaa du'a amma rabbiin deeman tan osoo hin taatiin dirree lola irratti ja'a namni yeroo san akkasitti dhaadan nu dabarree ummanni keenya wahitti haa bahu dhaadannoo keenya keessaa isa tokko warra dhaadannoo kana deddeebisanii lalisiisaa bareechaa turan keessa Muallim nama tokko. Gootota kooliisin faarsaa kan Oromoof taatan aarsaa. Gootota kooliisin faarsaa saba bal'aa taatan aarsaa. Qabsaa'oti Oromoo
Oromiyaa bakka garaa turan kanneen hojii gurguddaa hojjetanii fi uummaticha biratti beekaman hedduudha. Haa ta'uuti kanneen hojii guddaa saba isaaniif umrii isaanii guutuu qabsoo keessatti dabarsan kanneen akka Ahmed Aagaa hedduudha. Namoonni akkasii hojii gurguddaa hojjetan garuu kan maqaan dagatamaa jiru hedduudha. Qabsaa Ahmed Aagaas kanneen maqaa guddaa qaban garuummoo kan hin dubbatamneefidha jedhu qabsaa'onni seenaa kana beekan. Yeroo qabsoon kun hammaatu keessatti baalee qofaa miti. Qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessatti kora adda bilisummaa Oromoo godhate Gubeellee keessatti kora lammaffaa akka jedhan baaleerraa humna fuudhee nama achirratti kora sanirratti hirmaate lola guddicha haxa bal'aa jedhamee kagootonni hedduun itti dhabaman warri qaamaan guyyaa san lola sanirraa hirmaatan yoo anis hirmaatuu baadhee waliin jiranii kaasuu danda'anii lola jaalguutamaan hawaasfaan itti wareegame urjiin qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessatti beekamu lola kana hundarratti hirmaatee warra mootinuu lubbuu warreen hafee warreen dabranii warreen hafee lubbuu isaa baase keessaa nama tokko qabsoo bara 19 akka Awurooppaatti 96 yeroo diinni hammaatu naannoo gammoojjii baalee kana keessatti nama hunda walitti qabee diina jalaa baraarsee biyya Soomalee dhaynee akka nu ijaarree biyya kanatti deebinu godhe keessa nama urjii tokko qabsoon inni godhaa ture lakkaa'amee dhumuu hin danda'u. Qabsoon isaa keessatti kan inni guyyuma tokkollee irraa boqotu hin jiru. Takkaa ilma kiyya jedhee ilaalle gosa kiyya jedhee akka namni ilaalu ilaalle Oromoo qofaaf qabsoo godhe, Oromoo qofaaf dhalate, Oromoo qofaaf guddate, Oromoo qofaaf osoo qabsaa wareegame jechuun ni danda'ama. Maalli Muhammad hoggana qabsoo Oromoo ka waliigalaa ka sabaati jennee ilaalla. Maaliif ilaalla? Amantii in qaba. Muallimummaa katibeehu Qur'aana barsiisuun. Amantii sanitti hin dhiibatu. Namni amantii kiristaanaatiif amantii waaqeffataatiif amantii islaamaatiif waliin qoonnu jedhamee gaarratti nu jabeessaa ture keessaa namni cinaacha keenya cimsaa ture keessaa namni jagnummaan hooggana ta'e bakka jirtu nu ajaju keessaa tokko. Akkuma afaan naannootitti wayita lolli bahu hoogganaan keenya waliigalaa isa kisoolee ja'a. Kisoolee ja'a ajajni isaa kana fakkaata. Isa qofaa miti abbaa xiiqoo jira. Akkasumas abbaa xiiqoo nama umriin ulfaataati. Naannoo warra Qannaamaa Hussein Xaahiroo maalii jedhanii olii kanatti nama dhalate nama qabsoo keessa ture amata 302 akkana jira. Xulaan Duubii amata 400 jira amma Giyoonitti dhiyoo kana wayita dhufu. Malli Muhammad Aagaa kaleessa meeqarra wanna jenna umrii warra turan warri kun warra nu dursan. Qabsoo Oromoo Ahmed Aagaa Yuuboo fa'aan keessatti hiriiranii finiinsaa turan sana waldaan walgargaarsaa Maccaa fi Tuulamaa akka lafee dugdaa ta'ee deeggaraa ture qabsaa'onni Baalee ni beeku. Jaarmeenii Maccaa fi Tuulamaa kan jedhamu Oromoo keessatti bakka guddaa qaba. Jaarmaya guddaadha. Jaarmaya if danda'e jaarmaya saba utubee keessaa tokko. Warra Sooraa jedhamu kanaan hidhata qaba. Akkasumatti Ilmoo Qilxuu kayaman irraa deebi'an fa'allee waliin hidhata qaba. Akkasumatti adda bilisummaa Oromoo ka gaara jirullee hidhata qaba. Akkasumatti karaa Waaqoo guutuu fa'allee hidhata qaba. Jaarmaya dugda sabaa tahee saba Oromoo keessatti bakka guddaa qabu keessaa jaarmeenii Maccaa fi Tuulamaa guddaadha. Osoo qabsoo riphee lolummaatiin hooggana waraanaa ta'u anuu asirraa ka'ee hirmaannaa waliin Maggananyaa Kaasaanchiis bakka jedhamutti qaamota reef maqaa kaasu san mana Kidaanee Faajii Jarafaatti Daadhii Fayyisaa Kidaanee Faajii Jarafaatii fi Haji Biiftuu Fayyisootii fi Korneel Alamuu Qixxeessaatii wajji qooda fudhadheen ture. Ifi hooggana waraana bilisummaa Oromootiin ture. Qabsaa Ahmed Aagaa nama mariitti amanu, nama siyaasaa cimaa, nama qabsaa'ota yeroo hundaa walitti qabuu fi gorsu akka ta'e hiriyoonni isaa miiltoo qabsoosaa waliin ta'an ni dubbatu. Konfliktiin siyaasaa hin jira ammumallee. Konfliktii siyaasaa kana gatteennee basaqqeetti hiikuu nu barbaachisa. Wal dhoksuu tokkoon maletti mootummarraa haga hooggantoota siyaasaatti konfliktiilee jiru. Tokkummaa xiqqichaa waggaa 3 deeme ijoolleen Oromoo harkuma wal mursiiftee deemte. Waan inni fide gartan angoo san ijoollee Oromootti fide nullee ijoollee Oromootti nu deebise. Amma ammoo konfliktiin siyaasaa hin jira kana wal dhoksuu hin qabdu. Isa kan ammoo basaqqeetti teennee ani kan amanu yoo qoqqoofni Oromoo keessa hin jiraatin Suudaanilleen Itoophiyaa weerartu. Tigreelleen Deengaddaa weerartu. Qaawwa xiqqoo Oromoo keessatti garraan we have chance jettee waa weeraruu dandeetti. Kanaafuu tokkummaan keenya akkuma Muallim Ahmadii fi jaalluwwan isaan fakkaatan dhaamanitti tokkummaan keenya yoo jabaate waan hundaayyuu injifachuu dandeenya. Muallim Ahmad ani wanni arge Bidiretti arge. Bidiretti 1992 guutamaa hawaasii fi kumsaa gadaa waliin
dirree Sheek Husseenii ol deemnee kaambii keenya waraanaa dhufe achitti walitti dhufne. Magarsaa Baaleeti jira warra ismi Shamsii Asaabaati. Inni ammoo Murataa Baaleeti. Guutama isa waliin haasawa. Maqaan kun wal fakkaataa sanirratti arge. Guyyama saniin arge yoo amman kijibini maali dubbii wal arguu miti kaayoon teenna takka. Wanni tokko ka inni qabsaa'otarraa adda je'an kaayuu barbaade. Namni kun nama qabsoo Dhoombir keessatti hirmaate. Qabsoo Dhoombir keessatti hirmaatee qabsoo san jaallawwan isin maraa beektan waliin geegessee if gamaa gamana laalee qabsoo Dhoombirtuun isteepii tokko isteepii lammataa ka Oromoo hundanu walitti fiduu danda'u ABO je'ee shambi godhee ABO seene. Kuni maali? Naannoon kun yeroo sanitti warra qabsoo Dhoombiritti amane baay'inni isaanii. Inni ammoo laalee wanni tokko kan maraa gimmitii godhuu dandeenyu. Addi bilisummaa Oromoo ka jedhu kiristaanaaf islaamaa fi waaqeffatallee hunda walitti qaba. Maqaa addi bilisummaa Oromooti je'ee qabsoo sanitti warroowwan hunda dura hirmaate keessaa tokko. Qabsaa Ahmed Aagaa Yuuboo otuu lubbuun jiranii ilmaan isaanii qabsootti guddifataniin gaaf tokko akkas jedhanii turan. Wannan jibbu isinii wal ajjeesu isinii wal jibbu jibba. Isinii wannan jaaladhoo isinii bilisummaa keessanii tokko taatanii bilisummaa teessan gubbaa qaraniita. Hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan seenaa gootaa kan qabsaa Ahmed Aagaa Yuubooti. Hiriyoota isaa qabsoo hidhannoo keessa waliin turantu gara dhuma qophii kanarratti dhaamsa qabnaa jedhu. Innis kunooti. Bilisummaan bifa fedheen maqaa fedheen barbaadame ka sabni Oromoo barbaade argame ka ji'uun qaba deebi'e ka ji'uun qaba. Maaltu dhabamee ture saba Oromootiif Oromoo jechatu if irraanfatee harkaa fuudhamee amantii fi gandaanis qoqqoodamee yookaan kutaan qoodamee irraanfatame. Lammaffaa Oromiyaa biyyatti dhalate irraanfatamu jira. Kanarratti qabsaa'onni gara garaa faayidaan isaa bu'aan isaa walitti deebi'ee Oromiyaa taate sabni Oromoo ta'e bilisummaan keenya guddaan achitti deebi'e ka jennu qabna. Nuti qabsaa'onni akka bilisoomnetti if ilaalaa jirra. Ammas yoo ta'e bilisummaan keenya gubbaa jirra. Waa'ee bulchiinsaa fi wal bulchiinsaa walii tumsuu fi wal tum'isuun akka irratti cimnu wanna ji'uu qabna. Fottoqni nu ilaalu ka ji'uun qaba akka yaada kiyyatti. Namni inni fottoqa je'ee jamu waan je'ee fi maqaa je'ee fi biyya je'e isatu if baasee wanna ji'uu danda'a. Biyya kana saba guddaa waan taaneef Nation of Movement of International Itoophiyaa ka jedhamu keessatti abbaa waan nu ta'eef Itoophiyaa abbaa taanee bakka buunee hin dhuunfanna namni jiru. Ani jecha kana hawwiin itti qaba. Bilisummaan keenya yoom? Bulii sadii maqaa kennan maqaa Oromootiin arra ambitti illee nuun hamattu bara Oromoon abbaa aangoo ta'e waggaa 3 moo 4 waggaa 4tti bilisummaa miti ilmi dhalatee siin deemu daa'imni dhalchitee sin oolchu bilisummaa guddoo tana dhiisi. Kanaaf obsuu qabnaa wanni nu argannu nuun hin maltu. Dhaamsi uummata Oromootii qabu misoomuu qabaa jedha. Maaliif? Akka dhuunfaattillee akka gamtaattillee namni diinagdee hin qabne alagaa diinagdee qabuun gabroo danda'a. Maaliif yooti waan qabaatin yoo hiyyeessa taate dirqama argachuuf bul'uuniif odoo agartu osoo diina kiyyaa beektu diina jalatti galtee diinaa masa gamta. Kan si godhu maali? Hiyyummaa. Hiyyummaa keessaa hin baata taanaan hin qabda taanaan abbaan fedhe si garoofachiisu hin danda'u jechuudha. Waan ta'eef uummanni keenya uummanni Oromoo wanni guddaan amma isarraa eegama misoomuudha. Diinagdeen guddatuudha. Diinagdee qabaachuudha. Warra isa itti obutti qixxaa'ee yookaan beeruuf tattaafadhaa kan jedhudha. Gootota koonis hin faarsaa kan Oromoof taatan aarsaa. Gootota koonis hin faarsaa saba bal'aa taatan aarsaa. Murataa Baalee jechuun qabsaa Ahmed Aagaa dhibamanii otuu waldhaanamaa jiranii ji'a Amajjii baruma kana keessa umurii isaanii 92 irratti addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Qabsaa Ahmed Aagaa Yuuboo abbaa ijoollee dubaraa 4 fi dhiira 7
walumatti abbaa ijoollee 11 turan. Daadhiin boolla isaanii haa guuttu. Qophii gola Oromiyaa keenya har'aas kanumaan xumurra. Turtii gaarii.